Itoophiyaan naannoo daldala bilisaa ardiif kan jalqabaatee hojiirra oolchuu ishee waliin wal qabatee imaammataawwan garaagaraa fooyyessuun gara hojiitti galteetti. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa fi bulchiinsi magaalaa Direedawaa waliin ta'uun daawwannaa ogeessota miidiyaa fi koominikeeshiniif qopheessan naannoo daldala bilisaa Direedawaa daawwachuun eegalameera. Ji'a fulbaanaa bara 2015 gara hojiitti kan seene naannoon daldala bilisaa Direedawaa walitti dhufeenya Afrikaanotaa cimsuun gamatti dinagdee ardittii guddisuu keessatti gahee olaanaa akka qabu ni himama. Itoophiyaan gara sirna daldalaa addunyaatti seenuuf zoonii industirii gama ijaaruutiin hojiilee hedduu hojjechaa akka jirtu daawwannaa taasifame kan hoogganan deettaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa ሰላማዊት ካሳ ibsaniiru. ከዚህ በፊት ሀገራችን ተከተላቸው የነበረው የተለያዩ የአምራች ዘርፉን ለማዘመን እንደዚሁም ደግሞ በአምራች ዘርፉ ላይ የሚታዩ የተለያዩ ማነቆችን ለማንሳት እንዲቻል biyyi keenya damee oomishaa guddisuu fi rakkoolee damee kanaan jiran furuuf filannoolee imaammataa hedduu hordofaa turteetti. Amma sadarkaa addunyaatti bal'inaan hojjetamaa kan jiru zooniiwwan daldalaa keessatti naannawa daldala bilisaa bal'isuudha. Kanaafis Itoophiyaan naannawa daldala bilisaa Direedawaatti eegalteetti. Waggoota 5 darban biyyoonni 140 ol ta'an naannawa daldala bilisaa irratti zoonii daldalaa adda addaa hojiirra oolchuu eegalaniiru. Biyyoonni 40 ta'an ardii Afrikaatii kan argamanidha. Kun walitti dhufeenya daldalaa ardii Afrikaa kan cimsudha. Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin ta'uun walitti dhufeenyi daldalaa qabdu guddachaa jira. Kana ammayyeessuun barbaachisaadha. Industiriileen gara zoonii industirii seenan faayidaa hedduu kan argatan akka ta'e kan dubbatan ammoo itti aanaa hoogganaa naannoo daldala bilisaa Direedawaa obbo Ahmad Ashiididha. Gaheen inni qabu guddaadha. Takkaffaa import godhuufis export godhuufis fageenyi Jibuutii fi Direedawaa jidduu jiru hedduu xiqqaadha. Cinaa guyyaatiin seenuu waan danda'amudha. Lammaffaa importiin dur yeroo godhamu poortii Jibuutii irratti bu'ee achirraa kastamiin ilaalamee waan ilaalamu qabu hundinuu gama kastamii wayii diraayipoortii galee kastamiin san yeroo mataa isaa fudhate yeroo saffisuu irratti rakkina guddaa ture. Amma garuu eega daldala qaraxarraa bilisaa kun eega jalqabame achitti sakatta'amuunis ta'ee dhimmi kastamiitis ilaalchisuun osoo hin barbaachisin qaxxitaa gara industirii zoonii free trade zoonii keenyatti galanii haalli kastamis haaluma achitti gaggeeffamuun ta'a jechuudha. Naannoon daldala bilisaa Direedawaa jiraattota naannoof carraa hojii uumuun gamatti guddina diinagdee biyyaaf gahee olaanaa kan qabu ta'uu hooggantuun damee buufataa fi terminaalaa Direedawaa aadde Immabeet Fisaa dubbataniiru. የወጪና የገቢ ዕቃውን ስራ ለማሳለጥ ይህ ወደብና ተርሚናል እዚህ በመከፈቱና በመኖሩ hojiin meeshaalee alaa galanii fi gara alaatti ergaman saffisiisuuf buufataa fi terminaaliin kun asitti banamuun carraa hojii uumuuf akka bulchiinsaattis hojii hojjetamu akka si'atu akka biyyaattis bu'aan inni gumaachu olaanaadha. Naannoo daldala bilisaa Direedawaa keessatti hojjechaa kan jiran warshaan meeshaalee konkolaataa walitti deddeebisan, warshaan oomisha kuulaa fi buufatni gogaan Direedawaa qaama daawwannichaati.